waggaa afurii ol qaamni saalaasaa paastaa bilchaatedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 11tti akkoo koo biratti taa'een baradheera. Kutaa 11ffaa booddee garuu akkoon kiyyas dhukkubsattee wanta ana jalaatii boqotteef barachuudhaaf haalli naaf hin mijanne. Sanarra heeruma natti fakkaatee gaa'ilan itti seenuuf ka'etu karaatti na jalaa hafee ana qofaa otoo hin taane jireenya ijoollee kiyyaas balleesse. Haati koo ijoollummaa kootti anaan akkuma na deesseetti anaan kan deesse manatti gaa'ila malee waan na tureef haadha isheetti nagattee gaa'ila haaraa dhaabbattee biyya dhaloota ishees gadhiistee baatee achuma biyya jiraachuu jalqabdeetti dhukkubsattee boqochuuma ishee dhageenye malee maal akka dhukkubsattes yoom akka boqottes ana miti haati ishee akkoon koollee hin beektu. Dur maatii koo keessatti qofaa wanti kuni kan uumamu natti fakkaata ture. Haa ta'uutii garuu ol guddadheen yeroon hubadhu rakkoo kana maatii hundumaa keessatti argama. Maatiin tokko jechuun haatiif abbaan ijoollee lamas haa ta'u sadii haa qabaatan ijoollee lamaan yookiin immoo sadan kana gidduu jaalala qofa otoo hin taane kan ittiin wal jibban kan isaan walirratti dubbatan kana na goote kana na godhan jedhanii haasa'an jecha yookiin immoo garee mataa isaanii ni qabu. Kana gidduutti kan miidhamu haadhaadhaatii haati maatii hedduu ijoollee isheef yeroo rakkattu walii galuu dhabuu isaaniitiif akka isheen boossu darbee immoo kanumti ishee obboloota ishee waliin keessumaa yeroo guddatan qabeenya mataa isaanii godhatan hinaaffaarraatiinis haa ta'uu jaalala haadhaa fi abbaan garaagaratti isaaniif qabaniin kennaa mataa isaaniitiif kennaniin tokkummaan isaanuma birallee hin jiru. Obbolaan gaafa guddatan jaalalarra jibba filatu natti fakkaata. Gaafa inni gargaaraa ture gargaaruu dadhabu maqaa argata. Gaafa inni gargaaramaa ture immoo tarii obboleessa isaa isa gargaaraa ture qabeenyaan isaa ta'uu maallaqaatiin carraa jireenyaatiin yaalu. Ati bar yeroo akkanaa kana na gooteettaa kana narratti darbatteettaa kana narratti dubbatteetta jechuun komii fi jibba hinaaffaa fi walxaxaa obbolaa gidduutti facaasu bakka hundumaa jira jechuun hin danda'amu. Haati koo obbolaa ishee waliin walii galuu dadhabuutu biyyaatii ishee baasee akkoon koo immoo akkanuma obboloota ishee waliin qiimii yookiin immoo haaloo bara dheeraa qabatteetu lubbuudhaan illee boqotte. Kana kan sirreessu tarii Rabbi guddaa ta'a malee akkamittiin namni gadameessa tokko keessaa ba'ee diina walitti ta'uun yeroo hundumaa naaf gaaffii natti ta'a. Ani obboloota koo lamaan haati kiyya abbaa biraatiif deesse waliin maqaadhaan malee eessallee akka jiraatan wanta hin beekneef haaloon akkanaa gidduu keenyatti hin uumamne. Akkoon koo dabalataan qofaa isheetti illee waan jiraattuuf anaan guddifachuuf isheef waan akka warqee kaawwachuudha. Ijoolleen ishee warri kaan fidi siif guddisna yeroo jedhaniini isin hundi keessan mana keessan dhaabbattanii narraa fagaattanii jireenya mataa keessanii jalqabdaniittu halkan ani hin beekne tokko duuti otoo balbala koo rukutee isin du'uu kiyyayyoo otoo hin dhagahin yookiin immoo hin bariin torbeeyyuu gahuu ni dandeessu. Mucaan kuni garuu boro waan guddattuuf balbala narraa cuftii hin kennu jechuun diddeetti. Maarreegaa akkoo fi biratti guddachuun carraa addaadha mitiire carraa addaa kanatti fayyadameen akkoo koo biratti guddadhe. Akkoon koo anaan baay'ee na jaallatti. Anis isheedhaan akka haadha koottis akka abbaa koottis nan ilaalaanii. Wanta fedha koo ta'e wanta isheen anaatiif hin goonne waan tokkollee hin jiru. Kan nuti jiraannu magaala godinaa keessatti waan na ta'eef sanuu mootummaa dargiitu mana hedduu kan abbaan manaan ishee ijaaree fi harkaa fudhate malee akka yeroo sanaatti mana bareedaa mana bal'aa mooraa guddaa akkoon koo kan qabdudha. Ijoollee isheefis kan gahee mataa isaanii yeroo isaan gaa'ela dhaabbatan kennitee fi hundumtuu gurguratanii jireenya mataa isaanii gaggeeffachaa jiru. Walitti bu'iinsi ijoollee akkoo koo yookiin immoo adaadolii fi eessumoolii koo waa biraa irratti otoo hin taane
qabeenyuma kanarrattidha. Akkoon koo kan jaallattuuf bakka gaarii, kan hin jaallanneef immoo bakka gatiin baasne kan isheetti dhufe kan isheetti mul'ateen guyyaa isaan mana isheerraatii bahanii kaasee kenniteefiiti. Isaanis caalaatti kan isaan walitti bu'anii maaliif anaan bakka kanaa na dhowwattee bakka kanaa naaf laattee inni yookiin immoo isheen maal taateetii haadha keenyaaf waan addaati maal gooteetii kan jedhuuni malee waa biraatiif miti. Akkoo kiyya gaafachuuf isaa ta'uu dhimma kamiifiyyuu gara magaala keenyaa yeroo dhufan waa'ee obboloota isaanii waan hamatan yookiin immoo komatan hin dhabanii. Anis wanti kun jabeessee baay'eetti na aarsa. Hundumti isaaniiyyuu mana mataa isaanii godhatanii jireenya mataa isaanii jalqabanii ijoollee mataa isaanii godhatanii ijoollee isaaniillee mana barumsaatti ergataniiru. Jaartiin umriidhaan quuftu duretti umriiti. Jaartii kanatu na jaallata. Jaartii kanatu anaan na guddise. Barnoota koo kutaa tokko jalqabeen seeraan akkan baradhuuf na gorsaa, na kunuunsaa, na guddifate. Anis takkaafillee addaan otoo hin kutiin barnoota koo haga kutaa 11tti baradheera. Haa ta'uutii garuu reefuma barnootaan kutaa 8 yeroon ga'urraatiin kaasee akkoon koo yeroon dhaladherraatii kaasee na guddisaa, na kunuunsaa turte. Jabaattee na jalaa dhukkubsachuu ni eegalti. Kutaa 8 yeroon baradhu jechuun ani umriidhaan waggaa 15. Anis amma dubartii ga'eetti waan nan ta'eef buddeen tolcheen ittoo danfiseen mana sirreesseen akkoo kiyya kana dhukkubsachiifachuun jalqabe. Yerooman kutaa 8 baradhu kana akkoo kootti dhukkubni ishee baay'ee jabaatee hospitaala ni seenti. Yeroo hospitaala galtu kana maallaqattiin qorichan bituu fi gahaan wanta mana hin jirreef ijoollee isheetti bilbileen koottaa dhukkubsatteetti yeroon jedhuuni gaafuma duute nuuf bilbili malee nama waggaa amma kana jiraateef maalsaa mana yaalaatti gatii qorichaa baasna jechuun ijoolleen ishee walii galanii dabareedhaan natti dubbatanii. Baatii tokkoof torbee 2 gargaarsa nama tokkoo malee midhaan mana keessaa isheen bittee keesseetti gurguraa, meeshaa mana keessaa gurguraa akkoo koo yaalchifadhe. Baatii tokkoof torbee 2 hospitaala keessa erga turtee booda naaf wayyooftee jennaan manatti hin galfadhe. Kanaan hin turre manumatti akka galteetti immoo akkoon koo naaf kaatee guutummaa guutuutti naaf fayyite. Anis waan ta'eef ijoolleen ishee gargaaruudhaaf akka biyya kana hin dhufne darbee immoo waan isaan natti dubbatan hundaa isheetti hin dubbadhe. Kanaan isheenis tokko isaaniitti bilbiltee edaa isin du'a koo nama eeggatudhaayii kana hundammoo maal isin godheen maal isin balleesseen kana narratti yaaddu anoo waaqni na eebbiseeti umrii kanaan hin gahee jettee isaan kobte. Ka'uu fi fayyuu ishee yeroo arganitti ijoolleen ishee nahanii dhiifama gaafachuun sababa ittiin dhufuu hin dandeenyee fi maallaqa gargaaruu hin dandeenye waan garaagaraa dhiyeessanii fi garaa isaan komate qulqulleeffachuuf yaalii godhanii. Haa ta'u jettee akkoon koo dhiisteenii. Haa ta'utii garuu si'a lammaffaaf ammas yeroon kutaa 9ffaa baradhu akkoon koo daran dhukkubsattee of wallaaltee jennaan hospitaalan galchee. Yeroo kanatti illee ammas ijoolleen ishee dhufaniif dabareedhaan bilbiluufis homaa nam tokkoyyuu gargaaruunis ta'e haadhasaa yeroo inni boqotu ijaan ilaaluuf eeyyamamaan taane. Kanaan ammas ani qofaatti nan rakkadhe. Waan ittiin yaalchisu nan dhabe. Kan ittiin jiraannu gatii mana kiraa hojjettootarraa funaanamuunidha ture. Suni yaalaaf naaf gahuu dide. Marratti akkoon kiyya bakka dhukkubsattutti lafti bakka kana jiru haa gurguramuutii bakka gaarii magaalaa Finfinnee deemiitii yaalamuu qabdan jedheeni. Yeroo kana isheenis lafa bakka kanaa siif hin kaa'eeraa tarii yoon du'eef kan keedhaa hin gurguramu naan jette. Yeroo kana anis lafti anaaf sa'aatii kana maal naaf godhaa kana ni barbaadu akka ati na waliin jiraattudha. Waanumti fedhayyuu haa gurguramuu kan koos yoo ta'e naaf mallatteessitii deemeen nan gurguran jedheeni. Yeroo kana akkoon koo lakki ana jaartii dulloomteetiif jettee lafa bareedduu kana hin gurgurtu naan jette. Yeroo kana ani aareen achumatti hakiimota doktaroota kadhachuun maaloo akkoon koo
na harkatti du'uufidha na gargaaraatii na wal'aanaa jedheen kadhadhe. Yeroo kanatti hospitaala nani akkoo koo geesse keessaa doktara tokko waliin baree. Doktarri kunis maallaqaanis ta'ee qorichaan akkoo kiyyas yeroo yerootiin ilaaluutiin na gargaaruu jalqabe. Na gargaaruu irra darbee jaalalaan walitti dhiyaachaa dhufne. Akkoon kiyyas bakkuma kanatti yaalamaa otoo jirtuu naaf wayyooftee jennaan gara manaatti fudheen galee. Manatti ergan fudhee galee booddees doktara kanaan wal barsiiseen ilaa kunoo akkoo isatu hospitaalatti si gargaaraa ture jedheen ishee beeksisee. Isheenis anaanis isaatiinis beeksiste. Kanatti aanuudhaan akkoon kiyya ammas erga ofitti deebitee booda waa'ee ijoollee ishee na gaafate. Of wallaaltee kutaa IC yookiin immoo kutaa dhukkubsattoonni sadarkaa umaarra gahan kan galani keessa seentee waan na turteef ijoolleen koo dhufaniiru jettee yeroo na gaafattu eeyyeen dhufaniiru guyyaa 2-3 bulanii kanaa ol yoo turre hojiirraa ari'amna jedhanii deebi'aniiru jedheen ijoollee isheef nan sobe. Haa ta'uutii garuu doktarri kuniin yeroo akkoon koo seenterraatii kaastee hordofaanii waan na tureef yeroo haati koo fayyitu maali harmee ijoolleen qabdan immoo ijoolleen keessamti tokkollee isin dhukkubsachiisuu dadhabanii jechuun ishee ni gaafata. Akkoon kiyyas maali gurbaa ijoolleen koon dhufne moo mucaanoo dhufanii si gaafataniiru naan jette. Yeroo jettuuni doktarri kuni lakkii ani guyyaa guyyaadhaan isin hordofaan ture. Mucaama kanatu hamma nuti gaddinuufiitti deddeebitee isin wal'aanaa turte. Dhumarratti maallaqa dhabdee jennaan nu kadhachuu jalqabdee jechuun deebisaafi. Eega kanaa akkoon koo hundaafuu ijoolleen koo kan na barbaaddu booddeerratti mana koo qoddachuuf qabeenya koo hirachuufidha ture amma nan sirreessaafi jechuun nama seera beeku doktara kanaatiin deemii naaf waami jechuun doktarri kuni deemee yeroo waamuuni qabeenya qabdu hundumaa anaaf akka mallatteessitu taasiste. Kanaan qabeenyi akkoon kiyya qabdu kuni kan koo ta'ee ani garuu dhimmallee takkaaf yoo toon godhatiin qabxiin kutaa 10illee otuman ishee dhukkubsachiisuu naaf dhufee haa ta'uutii garuu kutaa 11ffaatti darbeen akkoon koo baay'ee dhukkubsachuun dhumarratti horaa'uu hin dandeenye. Ijoolleen ishee baay'ee laafteetti yeroon jedhu dhufanii mana guutanii haadha isaanii ergaa awwaalanii booda guyyaa 3 mana keessa turanii seera waamuun qabeenyi jiru baatii booddee gurgurachuu akka barbaadan yeroo mariisisan. Haa ta'uutii garuu doktarri ana waliin jaalala jalqabne kuni homaan dhama'inaa as keessaa qabeenya homaayyuun qabdanii haati keessan seera waamtee mucayyoo kanaatiif mallatteessiteeti jechuun isaanitti himti. Yeroo kanatti adaadoliif eessumooliin koo baay'ee aaruun meerre waraqatichi jechuun doktara kana gaafatanii waraqanni kuni akka hin banneef jedhee of biratti waan qabeeruuf deemee mana isaatii fidee isaanitti argisiise. Hangafti haadha koo barsiistuu taatee magaala biraa hojjettu isaan keessa turte. Waraqaa sana akkuma harkaa fuuteen isheedhaan hin deenye hin dhalchine bakka maal qabeenya maatii keenyaa fudhatte jechuun waraqaa sana kukkutuun anaan immoo lamuu lammataa mana kana keessatti ijaan si arguun barbaadu jettee gadda akkoo koorraan ariite. Yeroo kanatti ture doktarri kuni tasgabbaa'ee isaanis qabeenya maatii isaanii gaafachuutiif mirga qabu. Haa ta'uutii garuu akkoon kee kan siif mallatteessiterraatii homaa fudhachuu yookiin immoo tuquu hin danda'anii jechuun na amansiise. Hanga dubbiin tasgabbaa'uttis mana isaan ture. Dubbii kanas seerri ilaalee otuu tarii bifa jaarsummaadhaan jaarsa qofa keessee akkoon koo naaf mallatteessiteetti ta'ee qabeenya kana adaadolii fi eessumooliin koo guutummaa guutuutti otoo naaf hin hambisiin dhaaluu yookiin immoo fudhachuu ni danda'u ture. Haa ta'uutii garuu foormii yookiin immoo uunka mana seeraallee fiduun seera biratti wanta naaf mallatteessiteef qabeenyi karaa jaartii kanaa kan ta'e hundi kan mucaa kanaatii. Gahee abbaa keessaniitti kan tilmaamamu immoo hirattanii qoddattanii fayyadamtaniitu jechuun seerri harka duwwaatti isaan hambisee. Yeroo sanarraatii kaasees qabeenyi suni guutummaatti kan koo ta'e. Yeroo kanarraa kaasee gara barnootaatti deebi'een barachuunis naaf hin mijanne. Doktara kana waliinis mana tokko gallee waliin jiraachuu jalqabne. Manneen kaan kireessinee madda galii isaatiin immoo akkuma yeroo akkoon koo turtee itti fayyadamuu eegale. Akka tasaa ta'ee doktarri kun reefuma naannoo keenyatti dhufee kan qacarame waggaa 3 kan fixedha. Waa'ee gaa'elaa
yookiin immoo seera qabeessaan waliin jiraachuu yeroon isattiin kaasu maatiin koo maal naan jedhu ani hojii qabadheen takkaafuu seera qabeessaan isaan gargaaree hin beeku barnoota specialized godheen sanaan booddee gaa'ela dhaabbanna jechuun walii gallee walummaan immoo jiraanna gaa'elli keenya garuu seera qabeessa miti daa'ima faa waliin godhachuuf jechuudha maarree gaa'inni hakiimadha mitiire ilmi dhiiraa immoo walqunnamtii saalaa yeroo gochaa turutti qaamni isaa dadhabaa waanta dhufuuf inni immoo qoricha ofiif ajajuun anaafillee ajajuun sa'aatii dheeraa qorichaatiin walqunnamtii saalaan waliin turra ture sa'aatii 2 sa'aatii 3 addaan utuu hin kutiin yeroo waliin ciistu ni qabna kana garuu kan godhe cimina isaa otoo hin taane cimina qorichi inni fudhatu gaggeessedha torbanitti guyyaa 2 yookiin immoo 3 sirriitti waliin ciisna jenna innis guyyaa hojii hin qabne yeroo booddee torbeetti si'a 2 yookiin 3 qoricha kana inni fudhachuunsaa dirqama itti ta'e kana qofaa miti anillee humna waan hin godhanneef anaafillee qoricha naaf laata haalli jireenyaa keenyi kanaan ta'ee otuma kanaan jennu waggaa booddee barnoota specialized akka godhuutiif gara Finfinnee gallee Finfinnee yeroo gallu mana hundumaa kan akkoo korraan dhaale nan gareesse sanaan waggaa 3 magaalaa Finfinneetti specialized godhe yeroo kanallee wariin turre haa ta'uutii garuu qorichi kun hakiima ta'ee isumarratti dhiibbaa uumuu jalqabuun dhumarratti qaamni saalaasaa ka'uuf qoricha kana daddabalee fudhachuun dirqama itti ta'e otuma Finfinnee barachaa jiru yaa tokko qoricha kana fudhatee lubbuunsaa du'arraatii oolte onneensaa dadhabdee dhiigni afaanii funyaaniin bahee akka tasaa ta'ee kan numaddi kireeffatanii jiraatan dooktorotuma waan turaniitiif dafanii yaala godhuun mana yaalaa geessuuniitiin oole malee baay'ee hamaa ture eega sanarraatii kaasee abbaan manaan koo qoricha kana akka hin fudhanneef dhorkame haa dhorkamu malee turee garuu itti fayyadamaa baratee eebbifamee gara biyya biraatti yeroo ramadamu amma kunoo specialized ta'eeraa qabeenya qabdu keessaa hanga ta'ee naaf gurguriitii hiriyoota koo waliin kilinika xiqqoon banadhaa jedhee na gaafate yeroo kanatti ani ijoolleen godhatiin qabeenyan dhaale kana calliseen kanaaf hin bittinsu maatii kee akka garaa keetti gargaarteetta gaa'ela keenya seera qabeessa godhiitii waliin jiraachuu eegallan jedheeni yeroo kanatti inni maal ta'a xiqqoo manaaf obsite wantan siin jedhu naaf gootee abjuu koo galma naaf geessee bor qabeenya kanaan olii argachuu akka hin danda'u ni beektanaan jedhee yeroo kanaanis jaarsa erguu na fuudhuu maatii kiyya beeksisuu dhiisiitii daa'imuma narraa godhun jedheeni waggaa tokko guutuu qaamni saalaasaa ka'uu didee haa ta'uutii garuu tooftaa baayoloojiitiin sanyii kormaa gadameessa dhalaa keessa godhanii ulfi akka uumamu waan taasifamuuf laaboraatooriitiin akka nan ulfaa'u ni taasifame anis ulfaa'een ijoollee lakkuu 2 daheefi ammasitti aanuun abbaan manaan koo amma hoo maal tofee daa'ima godhatteetta qabeenya qabdurraa haga ta'e naaf gurguriitii kilinika xiqqoo nan banadhaa jedhee na gaafate yeroo kanatti ani akkana jedheen deebisee fi qabeenyi kun qabeenya dhaalaati kanani hojjedhee fide miti portarii atumtillee yoo waa tokko taate qabeenya kanaatiin gatii mana kiraatiin ijoollee koo guddifachuu nan danda'a barnootaan baradheeru siin qabu hin gurguru yoo dandeesse yoo jabaatte meeshaawwan si barbaachisan ofiif bitadhuutii gara biyya koo sana deemnee manuma akkoo koo kana keessatti kilinika banadhuutii waliin jiraannan jedheeni yeroo kana inni as magaala dhufeen akkamittiin magaala godinaattiin gadi deebi'aa kun anaaf barnootaan baradhe irratti mooraalii tuquudha asii hospitaala hedduu irra naanna'een bakka hedduu hojjechuu nan danda'a ani barnootaan dooktareetii koo specialized nama godhedha bakka hedduutti nama barbaadamu haa ta'uutii garuu dhuunfaa kootiin yoon hojjedhe bor jireenya keefis jireenya koofis bareedaadha jedheenaaf deebisee yeroo kanatti ani lakkii qabeenyi dhaabbataa gurguramee hojiin akkanaa hin eegalamuun jedheeni kanaan innis anaan hin gargaartu taanaan anis dhimmatin si gargaaru hin qabu naan jedhee xaanuun waggaa 3 waliin jiraanne amma turtii waggaa 3 sana keessatti waliigalaan waggaa 4 anaaf inni waliitiin hin ciisne jechuun immoo wal qunnamtii saalaa waliitiin irraa raawwanne
yeroo hedduu raawwachuuf yaalii gooneerra miirri kiyya anaan jeequun yooman dhiisee ijoollee makoo guddifadhee jedheen jala muree kaa'een ture haa ta'uutii garuu darbee inni barachuu dhabuu koo barnoota fixuu dhiisuun koo akkanani nama duubatti hafee fi wanta inni yaade gadi fageessee yaaduu hin dandeenyetti na lakkaa'uun dubartii dhibee miti gara biyya keetii galuu dandeessanaan jedhee kanaan homaa rakkoon qabu wanta nyaadhu wanta dhugu nan dhabeera miti jechuun ijoollee koo lamaan qabadheen magaalaa Finfinnee gadhiiseen gara magaalaa biyya kootti galee sanaan mana kookoo kana bareecheen gatii mana kiraa argamu sana qusadheen meeshaa garaa bitadheen bareedeen jireenya gaarii eegalee sana qofaa miti achumatti haala ittiin dubartootaaf rifeensa hojjetan baradheen baatii ja'a yeroo hin guunne keessatti immoo suuta maallaqa walitti qusadheen gariitiin immoo qoqqobii seeneen meeshaawwan maashinoota na barbaachisan guuttachuun mana rifeensaa guddaa magaalaa godina keenyaatiin banadhee kanaan kan dhaabbate miti mana barumsaa mana rifeensaa dubartoota barsiisus achuma mana akkoon koo na dhaalchifte keessatti banadheen barsiisota qacareen ofii kiyyas barsiisaa hojjechaa jireenya gaarii jiraachaan jira bara darbe jechuun immoo bara 2015 abbaan ijoollee koo yookiin immoo doktarri kuni walirraa adda baanee waggaa 3 booda tole yaada ati jettee fudhadheeraa maallaqni walitti qabadhee wanta yaadeef naa ooluu hin dandeenye asumatti ijoollee koo waliin mana yaalaa banadheen si waliin hin jiraadhaa jedhee na gaafate yeroo kanatti ani dhiirummaa isaatiin dubartii bulfataa ati maaliin anaan bulchuuf qaanii tokko malee Finfinneerraa waggaa 3 booddee gara kootti dhuftee deebi'iitii bakka dhuftetti deebi'ii ani sin barbaadu ijoollee koofis mataa koofis hin irranne kan ani barbaadu immoo dhiira qorichaan na jiraachisoo toon taane dhiira humna isaan jaalala isaan fedhii kiyyas guutuudha ati kanaan booddee gatiin qabdu jedheen ofirraatii ari'ee yeroo ammaa kanatti ijoollee koos mana barnootaa galchadheen jireenya bareedaa jiraachaan jira wanta akkoon koo na gorsite keessaa wanti na fayyade qabeenya dhaabbataa yoo akkam baay'ee rakkatani malee gurguruu dhiisuudhaani namni hedduun hojjetee qabeenya horatee harka duwwaatti kan hafu qabeenya dhaabbataa yeroo gurguruu jalqabettidha namni tokko lafa qabaatee yookiin immoo mana godhatee mana sana yookiin immoo lafa sana gurguree carraanitti lafa yookiin mana sanatti deebi'ee ijaarrachuu yookiin immoo godhachuu isaa baay'ee xiqqoodha sababiin isaa gatiin maallaqaa fi lafaa yeroo hundaa oluma deema gatiin maallaqaa immoo yeroo hundaa gaduma deema kan akkoon koo bara hoolaa fi re'ee bara dhadhaa fi midhaan safaranii maallaqa argatan irraatii kaastee wanta qorattedha abshaalummaan akkoo kiyyaa qabeenya tokkollee akkan gurgurre inumaa qabeenya gara biraa akkan bituuf na gargaarteetti an obboleettii keessan jiituu magariituu oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin kaa'a akka isin irraa barattaniif wannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomitiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattanillee waan irraa barattan waan isinitti dhaga'amee koomentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaatte kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuunis waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii